السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتوا بلي وانكين يعني باقي سني الأوغا مالي رانكاسا مالي رتنتو مران بيكو وياد بايين قتجرا بايين تلقا ميجرا بوليس كينيا سورة ترغارتنو بيكا سراج بيا أمريكا كيس جراتا بيكان إرغديمي مالي ريف أوغا لما قوف جرا هاتو مالي أكما سنبيتنو مالك ummata Oromoo maallaqa ummata Walloo yaani maqaa maallaqa ummata Oromoo deeggarsa adda addaa waan arge walitti qaqqabaa ture akkasumas biyyatti ergaa ture. Yeroon inni Ameerikaa seenee fi waraqaan inni baadhatee jiru immoo maallaqa haga kana isaan eeyyamu Oromummaadhaaf jecha gatii kafalaa jira. Edaa mucaan kun maaliif badeen jedhaan rakkoon isaa maaliin jedha ijoolleen dhuftee na gaafatti maal waan an deebisu wallaalee أنا ولدت بني تري المنا ما ورا فبما نانو درس جاتين أبا فيلمون على فيلمون واللولا أرانمني براغلي الناس براغلي قالوا لكو الرجال خنافي أنكرت الرجال سنين جتشون اللوجول أنت كلامك عربي تنسينغافر إمي قواتك ربي جداتي بكجرتان يوتي مفتني جاتن اللي والله العظيم أنا تلعبتي فما سنين جلفنا yoo itti mufattanii jiraattan Oromoon guutuun yoo mufiirraa qabaattan afoona lillah dhiifama jedhaati ilmi Oromoo tokko yoo rakkate rakkoo keessa bu'e namatti dhagahama. Kanaaf rabbumaa jedhaati bakka jirtanutti rabbi si haa milkeessu rabbi rakkoo keessaa si haa baasu jedhaa du'aa inaa kadhaa fi adara rakkoo keessa seente Oromummaadhaaf jecha rakkoo kana keessa seente rabbi rakkoo kana keessaa si haa baasu jedhaati du'aa kadhaa fi maallaqa daddabarsuun dhorgaadha Ameerikaa keessatti. Inni seera Ameerikaa kanas badaan beeku uummata Oromootiif jecha doolaara 20 meeqa dabarse bookan uummata Wallooyyuu rakkoo hamaa keessa galee jira. An kana sana siniin jedhu rabbumaaf jedhaa warri na jaallattan guutuun keessan viidiyoon kun akka inni baadee alii ba'u laayikii naa godhaa riipoost godhaa sheer naa godhaa nama hundatti. Angara kootiin yaa rabbi gooftaa ko يا ربي يا الله يا ربي تكاسي كده دبين بيكو أمبسين كده يا ربي يونغو يا توكو سيف جيتش وانغاري توكتي وجد جراتي مشاكنا يا ربي اتنايك يا ربي ركوني كيسا قالي كيسا باسي نغمت سيسي غوفتاكو والله يعني قلبي كونه تبيرانا المنا ما يرو سباب جيتش متاب جيتش يرون ركو كيسا قالو متي وفي جيتش يوركو كيسا قالي نندوان متكيا كاليف غاري أدرى ربي سنين جدي أدرى ربي فيديو كان ريبوست ناقودا شير ناقودا بكجيب تلو تدعي ناقد نافي مچان كن مسكينة غرا لافي سنة ماتي غرا لافو ما ساتي نمني وقامي كاميريكا كيسا جرو وتوجرو ديگرسا دادا ولي تقبونسا ديگرسا دادا إرگونسا مطر موتي لابچونسا غرا لافو ما ساتي ميغا ربي أكا غراسا إسافا قولو جدا دعي ناقد أدرى يا ربي أنسكت يا ربي أنسكتني يا ربي يا الله يا ربي هاجاكو تكون كان يا ربي ناباسي مشان كل ركوكي سابير جدي كم بدي أس فيديو ملتي جتشوم بربادة مالي يا ربي وان تكو سرام بربادة ماف فيا غاري ناكين تيتا من كيسن يدو آي كتا أكامن تا كيسن تسينين جرا غلطوما بايين قد جرا بايين اتلا غامي جرا يرو غاري ناكا بادا أنم بيتا دجريتن بلي كما يبانس كما شنتمانس وبولاكو ورا شريعة فتشيسي wala shari'a dhufanii waleen biree mana barbaada nabiyaatti mana barbaaddi mamanu lakas barbaada edabee mameenaan egaa nam fudha amma lakkicha manicha keessan taawwan nam fudha edeen hambifadhee birrii 50 100 maalis kafalaan ture maallaqa obbolaa kooti jechuudha. Tun maallaqa obbolaa kooti kafalaa jiru gidduudhaan nanuu dhukkufadhe miti maallaqni xiqqoo narratti hafe kan manicha kan obbolaa kooti jechuudha. Kan durba tokko kan dhiira tokko narratti hafe anis kafaluun dadhabee ofiyyuu dhukkufadhee dhukkuba kootiyyu mana kooti sana gurguruun barbaanne garuu dhimma isaatii kan gurgure mana kooti dhaggeeffadhu dhimma isaatii kan gurgure kanadha olii gad deemee maqaana balleessaa jiru mana haadha kooti dhukkuba kooti hin gurguru jedhee mana jireenyaa kooti gurgure fageessa birrii miiliyoona 1,500 mana jireenyaa kooti gurgure mana ilmoo kooti mana haadha manaa kooti gurgureen yaalatti dabaladhe mana haadha kooti immoo
gurguru onde nando male ata undi kesan yuga fa kafanta daga kesa jirada babbarechati barakate kesa ta garu ana dum fata malicha kirsi hala goditi sala hala goditi dirqama jiraachu qaba manichi ani mo maka goditi nambaresina ataaw manichi jere tambite malen fudhachuuf mitiyan biyya sana yuga kee jedheen beekon dandawa sana booda mucaan kun deemee rakkate yani biriin akkuma isin beektanu liqii nama meeqa narra jira rakkatee garan goru nabe garan goru yeroo nabutti manicha sababi isaan gurgure sobaa jedhu la kun adda garuunni abbaa miidiyaa ta'ee yaa obboleessa lafan itti maqaa kee balleessan qabu maal taate Mubaarak as goreechi goree maqaa koo haasa'a leti haasa'u waa tokko naasofniyaan elaan namni kun ni sadii na waan naasa hin qabu akka kana deebite qofa mana maay akka sana deebite qooda keessi kennana mo sin kennan naa kenniteet eenyu echan gurgure ana ittee gurgurte galatoomika waan taasoftuuf kana namni wal biratti madaalee alaa dhufani si wajjin waan naasa hin qabu waan naasa hin qabu waan taaneefi hin darbaa barri kunis si wajjin asirratti inaaso manni kaa tira guutuun hin beeka waan mana haadha kooti sana akkasa tira kasiisee gurguree fi obboleessi koo rakkachuurra haati koo duuteetti gaa manicha abbaan bitate bitatu yoo dhaqee jedhe lafichuma laalee keessaa ba'a dandeessi biyya sana hin deemu jedheen dhiise manicha sababii isaan gurgure kana keessa quba qabannis maallaqa bilbila akkuma warraaf abbaa manaatti wal kabajnas ture sana booda garuu dhumarratti wantan jedhu ummanni Oromoo namni kumni lama akka inni sagalee naa ta'u kanan barbaadu isiin haadha manaa kooti nan jibbe jechuu dandeessi nan dhiise jechuu dandeessi garuu osoo intalli kallattiidhaan jaalalaan naanaasaa jirtu eegan guyyaa gaafa kiristaana ta'uuti kaase jechuudha mucaa sakandii tokko onlaayinii irratti argeen beeku lafa siin galte siin beeku eddee siin jirtu siin beeku ani waan isiin taate siin beeku dhimma haadha manaa kootiiti gara tokkoon na yaaddeessa yoo nan barbaanne illee yookiin amantii koo jijjiiru yoo isii mufachiise illee isiin afaan siitiin naan taane karaa natti irra jirtu naan taane waan ta'eef na dhiisillee naana jettu malee akkanatti nama affananii onlaayinii irraa Itoophiyaa keessa jiraattee daataan dhabame jedhee of amansiisuu hin danda'u. Osoo biyya biraa jirtu lafa Abdusseen jiru Abdusseen achi taa'eeti kan inni onlaayinii irra taa'aa jiru. Onlaayinii irra dhabamuun si yaaddoo guddaa fi shakkii gara biraattuu akkan adeemsisaa jiru nu hubachiisuu barbaada carraa kana. Warroonni nu qeexanis nu jala deemtanii nu arrabsitanis thank you so much okay. Osoo isinis nu arrabsini osoo isin nu qeene bareedaa miti bakka nu qeexan bakka nu arrabsitan an baay'ee namni yoo na arrabsu duraan takanii na ara ture yoo namni na qeequ ni na ara ture amma garuu qeeqiinsi namaatiif arrabni namaa si jabeessa wallahi anfaan akka arrabni keessan qaama naatee jira jechuudha gaafa isin na arrabsitan bakka as xuunchaa kanan baasa isin galii minaamin allaa xuunchaa faan baasa gaafa isin wanti jettan jechuudha so itti fufaa hin dhaabinaa jabaadhaa isin jechuu barbaada okay natti bareedaa namni yoo arrabsamutti bareedu maakii qofa baay'ee gaafa namni arrabsamu riskii hundaan banaa banama yoo guys dhugaa rabbi gaafa isin xaqxaq na agwa asirra gabbaatan yoo itti ሁሉ ነገር ፍራሽ በመሬት ሲታማል nama tokko gaafa sitti ka'e rabbiin asiisii bana jechuu riskii bareedaadha itti fufaa jechuu barbaadeeti please itti fufaa nu dhiisin abadan nu dhiisuu hin qabdan